Premier League England taphoota internaashinaala booda boru eegala. Darbii kaaba Londaniin dilbata Arsenaal Tottenham Hotspur waliin kan taphatu yoo ta'u, taphataan duraanii Arsenaal fi xiinxalaan BBC Sport Martin Raymond taphni kun cimaa ta'us injifannoo Arsenaaliin goolabama jedhe. Diniyaas Bashir dabalata qaba. The cacophonous welcome the Emirates reserves for this game alone. Darbiin kaaba London marsaan 198ffaan dilbata dirree Arsenaal irratti taphatama. Arsenaal bara kana ga'umsa addaatiin liigicha eegale. Garaagarummaa qabxii afuriitiin Manchester City caalee Premier League England dursu irratti argama. Garaagarummaan qabxii afurii deeggartoota garichaatiif wabiin ta'uu jedha taphataan duraanii Arsenaal Martin Raymond. Xiinxalaan BBC Sport kun Arsenaaliif bara 1993 hamma bara 2004tti taphoota 310 hiriiruun taphataa seenaa guddaa hojjetedha. Taphni kilaboota lameenii yeroo hundaa tapha cimaadha kan jedhu Martin Raymond garuu Arsenaal bara kana garee addaatiin dirree isaa irratti qabxii irraa fudhachuun hin yaadamu. Kanaaf taphni injifannoo zagganarsiin xumurama jedha. Leenjisaan Arsenaal Michael Arteetaan gameessaan darbii London irraa qabxii argachuun imala shaampiyoonummaa godhaa jirruuf humna nuu ta'a jedhe. Xiinxalaan kubbaa miilaa Martin Raymond turtii meetiroo waliin taasise irratti gareen Thomas Frank Tottenham Hotspur bara kana bifa lama qabaachuu dubbate. Inni dirree fi dirreen alaa garee faallaadha kan jedhe Raymond Tottenham dirreetiin ala ga'umsa ol aanaa mul'isaa jira. Taphoota liigichaa fi dachee Awurooppaa irratti hunda isaatu hin mo'amne. Arsenaal garuu deeggartoota waancaa liigichaa dheebotan fuulduratti waan taphatuuf salphatti Tottenhamiif harka hin laatu jedhe. Tapha darbii kaaba London jalqabaa kan dursan leenjisaan Tottenham Hotspur Thomas Frank seenaa gaarii qabaachuuf tapha kana injifachuu qabna jedhanii. Ergaa taphattoota murteessoo Harry Kane fi Son Heung-min dhabeen booda tapha guddaa darbii London kan taphatu Tottenham Hotspur xiqqii jijjiirraa Eberechi Ezeetiin wal qabatee Arsenal haloo ba'uuf gara simala. Eberechi Ezeen waqtii jijjiirraa taphattoota ganna kanaatiin gara Tottenham Hotspur deemuuf dhiyaatus guyyaa xumuraa irratti gara Arsenal imale. Taateen sun miseensota garee Tottenham akka mufachiisera. Iddoo isaa Javi Simons kan mallatteessifate yoo ta'u hanga wanaatti taphoota Premier League 14 goolii tokkos Tottenhamiif galchuu hin dandeenye. Ezeen taphoota 15 Arsenaal hiriire goolii 2 galchuun kubbaa goolii ta'an 3 mijjeesseera. Tapha kanaaf Arsenaal taphataa murteessaa sarara ittisaa Gabriel Magalhaes miidhamaan dhabuus dursaa taphattoota garichaa Martin Odegaard dabalatee taphattoonni akka Calafiori fi Timber shaakalatti deebi'aniiru. Kilaboonni lamaan kana dura yeroo 197 waliin taphatanii Arsenaal taphoota Tottenham Hotspur taphoota 62 yoo mo'atu taphoota 52 qixaan xumuraniiru. Tapha garee lamaanii abbaa murtee sarara gidduu ta'uun kan dursan Michael Oliver yoo ta'an Arteetaan abbaa murtee kanarratti shakkii akka qabu dubbateera. Michael Oliver taphoota Arsenaal dursan 55 irratti kaardii diimaa 8 fi kaardii akeekkachiisaa 97 kennuun kilaboota Premier League hunda caalaa kaardii hedduu garee kanaaf kennanii jiru. Kun Arsenaal fi deeggartoota garichaaf ragaa rifaasaadha. Abbaa murtoo kun taphoota Premier League 57 Liverpool dursaniin kaardii diimaa 4 yoo kennan taphoota Manchester City dursan 50 irratti kaardii diimaa 1 hin kennine. Taphni kun dilbata sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 irratti taphatama. Honours even, unbeaten records intact. A game high on tension, high on entertainment. Serie A Itaaliitiin boruu Naapooliin Atlaantaan waliin kan taphatu yoo ta'u dilbata darbii Deela Maadooniin atiin morkiin Inter Milaan fi AC Milaan xiyyeeffannoo argateera. Shifarraa Jaamboo. Retegui, still Retegui! The capo cannoniere is back all right. Serie Italy bara kanaatiin morkiin shaampiyoonummaa ganamumaan cimeera. Kilaboonni sadarkaa tokkoffaa hanga shanaffaatti jiran jidduu isaanii garaagarummaa qabxii 3 qofatu jira. Inter Milaaniif Roomaan qabxii 24, AC Milaaniif Naapooliin qabxii 22, Bolonyaan qabxii 21 qabachuu wal duraa duubaan dursaa jiru. Torbee 12ffaadhaan boru shaampiyooniin liigichaa Naapooliin staadiyeemii Diago Armando Maradoonatti Atalantaa waliin taphatam. Torbee darbe Bolonyaadhaan mo'amee sadarkaa arfaffaatti kan gadi bu'e gareen Antonio Conteetiin leenjuu Naapooliin taphicha yoo mo'ate yeroo dursummaatti deebi'uu danda'a. Atalantaan ammoo leenjisaa haaraa qacaruu beeksisee miira haaromsaan morkiin godhu Naapooliif qormaata ta'a jedhameera. Waancaa addunyaa biyya isaa Iskootilaand waggaa 28 booda kan dabarse Scott McTominay Naapoolis injifannootti deebisaaf itti abdatameera. Boruma Fiorentinaan Juventus waliin taphatam. Qabxii 19 sadarkaa ja'affaarra kan jiru Juventus morkii shaampiyoonummaa keessaa akka hin fagaanneef taphatam. Cagliariin Genoa Udinese Bologna waliin taphatu. The Derby della Madonnina, an iconic fixture in Italian football.
dilbata darbii deelaa maadooniinaa 245ffaan istaadiyeemii Jooseppe Meezatti Inter Milaan fi AC Milaan morkiin godhan ni eegama. Darbiiwwan kubbaa miilaa baay'ee hawwatoo ta'an keessaa darbiin deelaa maadooniinaa kilaboota magaalaa Milaan waliin taphachiisu isa tokko yoo ta'u, addatti kilaboonni lamaan istaadiyeemii tokko maqaa garaagaraa itti moggaasuun irratti taphachuun adda godha. AC Milaan San Siro, Inter Milaan ammoo maqaa taphataa isaanii duraanii Jooseppe Meezatti moggaasuun tapha dirree ofiitti taphatu ittiin waamama. Kanas ta'u morkiin bara kanaa darbii deelaa maadooniinaa kan baroottan darbaniirraa adda jedhamee eegama. Bara 1909 darbiin kilaboota magaalaa Milaan kun injifannoo AC Milaaniin eegalee bara 2025 injifannoodhuma AC Milaaniin goolabame. Kan bara kanaa eenyutu injifataan xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaan bara dorgommii 2025-26 ga'umsa gaariidhaan liigicha eegalanii leenjisaa buleessaa muuxannoo qabu Massimiliano Allegriidhaan kan doofamu AC Milaan taphataa muuxannoo qabu Luka Modric dabalatee Rafael Leo ga'umsatti deebi'uun erga bara 2021-22 as waancaa Scudettotti deebi'uudhaaf taphataa jira. Bara darbe shaampiyoonummaan guyyaa xumuraan Naapooliidhaan kan harkaa fudhatame Inter Milaan Kiristaanchiifuudhaan dorfamaa dorgommii hundumaan taphoota 12 darban keessaa 11 injifatee imala olaanaa irratti argama. Kilaboota lamaan gidduu garaagarummaa qabxii lama qofatu jira. Inter Milaan qabxii 24, AC Milaan qabxii 22 qaba. Tapha kanaan kilabni injifate garaagarummaa bal'isuu yookaan dursummaa walirraa fudhachuu ta'a. Taphoota 244 darban kilaboonni lamaan dorgommii hundumaan waliin taphataniin Inter Milaan 91 injifatee caalmaa qaba. AC Milaan yeroo 82 yoo mo'atu yeroo 71 qixabaan. Inter Milaan goolii 341 yoo irratti galchu AC Milaan goolii 322 irratti galcheera. Andree Shevchenkoon taphataa goolii hedduu darbii deelaa maadooniitiin galche yoo ta'u, kilaboota lamaaniif kan taphate Jooseppe Meezaan goolii 13 galche. Taphattoota ammaa keessaa Lautaro Martinez goolii 9 darbii Milaaniin galcheera. Paolo Maldiniin taphoota 53 taphachuudhaan taphataa darbii kanaan baay'ee taphateedha. Morkii dilbataa kana Massimiliano Allegri fi Kiristaanchiifuun Lautaro Martinez fi Rafael Leo keessaa taphataa kamtu darbii deelaa maadooniitiin injifata kan jedhu ni eegama. Gama AC Milaanin taphattoonni miidhamarra turan Adriaan Raabiyooti fi Kiristaan Pulisic miidhamarraa deebi'aniiru. Gama Inter Milaanin Marcus Thuram erga fulbaana darbeetii yeroo jalqabaaf gara taphaatti deebi'an. Denzel Dumfries miidhamaan hin taphatu jedhameera. Luka Modric darbii deelaa maadooniinaa jalqabaa taphata. Taphataan sarara fuulduraa AC Milaan Rafael Leo haalli Allegriin garicha itti qindeessan morkataa akka taanu taasiseera jedhe. Bilisummaan akkan taphadhu taphattoota muuxannoo qaban dargaggoota waliin qindeessuun garicha fooyyessee jedhe. Laaziyoon Lichee waliin Rooman Cremonese, Hellas Veronaan Parma waliin taphatu. Barella takes a touch. Barella for Thuram! Scarabocchia sul fondo. Couldn't hit the target. Fernandinhoon kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabe beeksiseera. Taphataan sarara gidduu duraanii Manchester City fi garee biyyaalessa Biraazil Fernandinhoon umrii isaa 40tti kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabe himeera. Fernandinhoon bara 2013 Shakhtar Donetsk irraa Manchester City erga mallatteessee sarara gidduu kilabichaa haalaan utubuun injifannoo Manchester City keessaa qooda jabaa qaba. Bara dorgommii 2013 hanga bara 2022tti waggoota 9 taphoota 383 Manchester Cityf taphateen waancaa Premier League England 5 dabalatee waancaawwan garaagaraa 13 City waliin milkeeffateera. Erga Manchester City waliin gargar ba'een booda ammoo kilaba biyya isaa yeroo ijoollummaatti taphachaa ture Atletico Paranaenseef waggaa 2 tajaajileera. Waliigalaan turtii isaa kubbaa miilaa keessatti dabarseen waancaa garaagaraa 30 kilaboota garaagaraa waliin argateera. Barcelonaan Harry Kane mallatteessuuf sochii akka eegale ibsameera. Taphataan umrii 37 Robert Lewandowskiin waliigalteen Barcelonaa waliin qabu taphajii dhufu waan xumuramuuf Barcelonaan iddoo Robert Lewandowski Harry Kane bakka buusuu barbaada. Kanaaf Barcelona waliigaltee Lewandowski waliin qabu bara dorgommii kan erga goola ba'een booda taphataa sarara fuulduraa haaraa gara kilabichaatti dabaluufi. Kilabii taphataa sarara fuulduraa lammii England Harry Kane Bayern Munich irraa fudhachuu karaa harka lafa jalaatiin hojjechaa akka jiru himameera. Taphataan murteessaa Bayern Munich Harry Kane waliigalteen Bayern Munich waliin qabu garuu bara 2027 xumurama. Harry Kane Barcelonaaf taphachuuf fedhii qabaachuuf dhiisuusaa wanti ifatti beeksisee hin jiru.
taphoota waliigalaa 113 goolii 108 galchuun Harikeen bara dorgommii darbe Baayern Munich waliin shaampiyoonii liigichaa ta'uun isaanii beekama. Taphataa cimaa Afrikaa bara 2025 jedhamuun kan filame Achraf Hakimiin milkaa'ina isaatiif maatii isaa galateeffateera. Taphataa lammii Moorookoo waggoota 28 booda badhaasa kana injifates ta'eera. Abdurrahmaan Amiin. Caaseffama haaraan bara 1992 irraa eegalee kennamaa kan jiru badhaasni taphataa cimaa Afrikaa bara kanas taphataa badhaasichi inni malaaf jedheef kenneera. Badhaasichi Morokoo magaalaa Raabaatitti yoo kennamu taphattoonni Morokoo dhiiraa fi dubaraanis badhaasotaniiru. Lammii Morokoo Achraf Hakimii, kan Ijiptii Mohammad Salah fi kan Naayijeeriyaa Victor Osimhen kaadhimamtoota sadan xumuraa turani. Ta'us bara badhaasichi kennamu keessa milkii hedduun kan dabarsee Achraf Hakimiin badhaasa kana yeroo jalqabaatiif injifateera. 1, 2, 3. Achraf Hakimi! Dursaan taphattoota Morokoo Hakimiin bara darbe kana keessa biyya isaa Morokoo waancaa Afrikaa fi waancaa addunyaatiif dabarseera. Kilaba isaa PSG waancaa Copa di France'n eegaluun liigii Firaansi Champions League Awurooppaa fi mo'attoota Awurooppaa dabalatee walumaa galatti waancaa 6 akka injifatuuf yoo gargaaru waancaa kilabaaf geessiseera. Kanumaaf taphataa cimaa Afrikaa ta'uun badhaafame. Achraf Hakimiin badhaasa kana pirezidaantii CAF Patrice Motsepe fi kan FIFA Gianni Infantino irraa fudhateera. Hakimiin badhaasa kana erga fudhatee booda maqaa maatii kootiitiin bakka kana dhaabbadhee jireenyi koo hundi isaaniin ibsama jechuun galateeffate. It's really an honor for me to be here today. Badhaasa kana fudhachuudhaaf har'a asitti argamu kootiif hedduun gammade. Badhaasni kun anaaf qofa miti, kan Afrikaanota kubbaa miilaatiin milkaa'uu barbaadanii fi milkaa'ina argatanii kan dhiiraa fi dubartootaati. Dabalataan kan nama kana booda taphataa kubbaa miilaa ta'uuf abjuu qabuuti. Kan namoota yeroo ani dirree fi dirreen ala tures na jajjabeessanii na waliin turaniiti. Mootii Morokoo Mohammad Jaaffaa biyyattii keessatti ulaagaalee ispoortii guutanii milkaa'ina keenya duuba jiraachuu isaaniitiif ni galateeffadha. Kana boodas nama itti boonnuudha. Pirezidaantii Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi fi pirezidaantii kubbaa miilaa Morokoo Fuzii Lekjaa, leenjisaa koo Walid Regragii fi taphattoota garee keenyaa yeroo mara waliin taphannus ni galateeffadha. Hawwiin keenya qindoomina kanaan waancaa Afrikaa injifachuudha. Dhumarratti namoota jiraachuu koo keessatti shoora olaanaa qaban maatii koo hedduun galateeffadha. Har'a maqaa isaaniitiinan bakka kana dhaabbadhe. Achraf Hakimiin badhaasa kana waggoota 28 booda gara Morokoo yoo deebisu taphataa Morokoo shanaffaa badhaasicha fudhates ta'eera. Mustafaa Hajii bara 1998 taphataa Morokoo yeroo xumuraatiif taphataa cimaa Afrikaa ta'eedha. Hakimiin baroota lamaan darbanis morkataa cimaa turus Admoolaa Lokmaanii fi Victor Osimhen caalamuun sadarkaa lammaffaan xumure. Bara 2018 fi 2019 immoo taphataa dargaggeessa cimaa Afrikaa ta'uun badhaafame ture. Taphataa PSG kan ture fi pirezidaantiin duraanii Laayibeeriyaa Joorji Wiihaan taphataa PSG jalqaba badhaasa taphataa cimaa Afrikaa injifate yoo ta'u, Achraf Hakimiin taphataa lammaffaa kilabichaa badhaasa kana gonfateedha. Biyyoonni gulaallee waancaa addunyaa marsaa mootanii darbuuf taphatan morkattoota isaanii baraniiru. Waancaa addunyaa bara 2026 ji'oota torba booda Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo waloon qopheessaniif qopheessitoota dorgommicha dabalatee hanga ammaatti biyyoonni 42 hirmaannaa waancaa addunyaa mirkaneeffataniiru. Biyyoota dabalataa ja'a dorgommicha irratti hirmaatan adda baasuuf fiifaan sagantaa marsaa mootanii darbuu kaleessa ifoomseera. Naayijeeriyaa injifachuuf sadarkaa kana kan geesse Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo biyyoota ardii Ooshiiniyaa waliin akka taphattu barameera. Waggoota 52 waancaa addunyaaf darbitee kan hin beekne Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo Jamaayikaa fi Niiw Kaaledooniyaa keessaa biyya mo'atte waliin taphachuun hirmaannaa dorgommichaa argachuuf dhabuun adda baha. Leenjisaan garee kubbaa miilaa Itaalii Gennaro Gattusoon tooftaa taphaa caalaa xiinsammuu taphattoota isaa fooyyessuu irratti hojjechuu akka qabu dubbateera. Gulaallee waancaa addunyaatiin taphoota marsaa mo'atanii darbuuf sagantaan biyyoota Awurooppaas baheera. Abdurrahmaan Amiin.
Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota ardii Awurooppaatiin biyyoonni ramaddii isaanii irraa sadarkaa tokkoffaan xumuran 12 kallattiin hirmaannaa argataniiru. Biyyoonni sadarkaa lammaffaan xumuran ammoo tapha mo'atanii darbuu waliin taphachuun biyyoonni 4 kana booda darban adda bahu. Denmaark biyya kallattiin hirmaattiif osoo eeggamtu tapha guyyaa xumuraa mo'amuu isheetiin qofaa hireen kuni ishee dhaqqabeedha. Siwiidin, Ruumaaniyaa fi Masidooniyaa kaabaa biyyoota ramaddii isaanii irraa qabxii dhabuun tapha mo'atanii darbuufis carraa osoo hin argatin hafan turani. Ta'us bara darbe dorgommii Nations League biyyoota ardii Awurooppaatiin qabxii gaarii waan galmeessaniif carraan xumuraa hirmaannaa waancaa addunyaa kennamee fi gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n biyyoonni kam akka waliin taphatan ramaddii baaseera. Waltajjii lamaan darban irraa kan hafte Itaaliin amtee tapha mo'atanii darbuu kana Aayirlaandi kaabaa waliin taphachuuf sagantaan bahee fi Itaaliin bara 2018 fi 2022 waancaa addunyaa irrattis ni hirmaattiif osoo eeggamtuu boodarra osoo hin milkaa'in hafte. Shaampiyooniin addunyaa yeroo afurii Itaaliin bara kanas osoo hin milkaa'in yoo hafte biyyoota dorgommichaan seenaa bareeda qaban keessaa waltajjii 3 walitti aansuun osoo hin hirmaatin riikardii gadi aanaa galmeessiti. Itaaliin tapha Aayirlaandi kaabaa waliin taphattu kana yoo injifatte iyyuu dura isheetti Weelsii fi Boosniyaa keessaa tokko waliin dirree isheetiin ala waan taphattuuf qormaata jabaatu fuuldura ishee jira. Leenjisaan Itaalii Jeenaaroo Gaatuso Itaaliin amma tooftaa taphaa caalaa xiinsammuu taphattoota irratti hojjechuu gaafataa rakkoo jira jedhaniiru. Bara 2006 Gaatuso waliin waancaa addunyaa kan injifate Maarkoo Maateeraaziin tapha intarnaashinaala ta'ee salphaan hin jiru jedheera. Ta'us Itaaliin akka darbitu abdii qaba jedhe. Itaaliin kana dura taphoota 11 Aayirlaandi kaabaa waliin taphatteen tokko qofa mo'amuun riikardii olaanaa irratti qabdi. Isaan keessaa 7 yoo injifattu 3 ammoo qixaan xumurani. Aayirlaandi kaabaa ammoo erga bara 1986 waggoota 40 booda deebitee waancaa addunyaa irratti mul'achuuf morkii jalqabaatiin Itaalii dura dhaabbatti. Biyyittii hanga tapha xumuraatti ramaddii ishee irraa dursaa turuun boodarra Iskootlaandiin mo'amuun kallattiin osoo hin darbin hafte Deenmaark Masidooniyaa kaabaa waliin taphatti. Deenmaark taphoota ramaddii hundaan osoo hin mo'amin tapha xumuraa mo'amuu qofaan carraa kanaan hiree ishee yaaluuf dirqamte. Bara 2018 fi 2022 walitti aansuun kan hirmaatte Deenmaark si'a sadaffaaf walitti aansuun hirmaannaa argachuuf yoo murkattu kana yoo milkeessitee waltajjii guddaa addunyaa kanarratti yeroo 7ffaaf hirmaatti. Yuukireenii fi Siwiidin kan waliin ramadaman tapha xiyyeeffannoo argate biraati. Siwiidin waancaa addunyaa irratti yeroo 8 hirmaachuun biyya muuxannoo qabdu yoo taatu bara 2018 nuusa xumuraaf darbuun ishee ni beekama. Ta'us gulaallii kanaan tapha tokkollee osoo hin injifatin sadarkaa 4ffaan xumuruun ammallee garee Giraan Pootariin leenji'uuf yaaddoo dabaleera. Yuukireen ammoo erga bara 2006 waggoota 20 booda deebitee hirmaannaa dorgommichaa argachuuf morkatti. Biyyittii Roobert Levaandooskiin durfamtu Poolaandi, Albaaniyaa, Turkiyyeen, Ruumaaniyaa, Weelsi, Boosniyaa, Herzegoviinaa, Slovaakiyaan, Kosoovoo, Riippaabilikni Cheek, Riippaabilika Aayirlaandi waliin akka taphatan ramadamaniiru. Taphoonni mo'atanii darbuu kuni bitootessa 26 hanga 31tti taphatamuun goolabama. Taphoonni hundinuu marsaa tokko qofaan xumurama. Tierney is only half away. Dorgu 2-2. The 10-man level for the second time tonight. CBE Premier League Itiyoophiyaatiin nageellee Arsiin goolii daqiiqaa xumuraa irratti lakkoofsiseen injifannoo jalqabaa galmeesseera. Leenjisaan kilaba nageellee Arsii Tulluu Dastaan taphattoonni isaanii humnaaf ga'umsa qaban haalaan fayyadamuun akka injifatan dubbatan. Morkiin kaleessuma Buna Sidaamaa fi Maqalee Sabaa Indartaa gidduutti istaadiyeemii Finfinneetti taphatamee qixaan xumurame. Andanna Birhaanuu dabalata qaba. Torbee jaffaa liigichaa darbii Oromiyaatiin morkiin istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Adaamaa fi Naggeellee Arsii walitti fidee injifannoon Naggeellee Arsii goolii 2-1 xumurame. Tapha torbee shanaffaa liigichaan booda waancaa Itoophiyaan Buna Itoophiyaan kan mo'ame Adaamaan kilaba bara kanaa garee cimaa qindeessuun dhiyaate ture. Adaamaan sarara fuulduraatti taphattoota ciccimoo kanneen akka Daawwaa Wuxxeessaa, Ahimad Huseen, Abubakar Saanii, Nabiil Nuurii fi Biniyaam Aayitaniin kan qindaa'e yoo ta'u tapha kanaanis goolii Ahimad Huseen daqiiqaa 83 irratti galcheen dursaa ture.
lamaan taphoota shan marsaa jalqabaa Finfinneetti taphate keessaa tapha lama injifachuun sadiin qixa bahee goolii osoo hin keessummeessin gara Hawaasaa imaluus marsaa lammaffaa kanaan harka laate. Injifannoo malee turtii isaanii Finfinnee kan goolabaan keessummaan liigichaa Guchiiwwan Naggeellee Arsiin taphoota lamaan mo'amuun sadiin qixa baanii Hawaasatti injifannoof kaayyeeffatanii goolii daqiiqaan idilee 90 xumurame. Daqiiqaa dabalataa kenname keessatti galchaniin injifannoo jalqabaa gonfatanii. Finfinneetti doggoraa taphattoonni saraayit isaa hojjetaniin Buna Itoophiyaa fi Qidduus Giyoorgisiin kan mo'ame Naggeellee Arsiin tapha kanaan goolii taphataan saraayit isaa Rooboot Silaaloon galcheen qixxaatanii. qixxaataniin boodaas dhiibbaa uumuun kan morkatan Naggeellee Arsiin goolii Gibra Masqal Dubbaalee galcheen goolii 2-1 Adaamaa injifatanii. Isaan Naggeellee Arsii Tulluu Dastaa taphattoonni koo humnaa fi ga'umsa qaban kennuun injifannoo jalqabaa gonfanne jedhu. ጨዋታው ጥሩ ጨዋታ ነበረ። ያው ትንሽ ፍክክር ይበዛዋል። Tapha bareedaa miiraan dabaalame boqonnaan dura tapha humnarratti xiyyeeffateedha. Boqonnaatiin deebii gooliin nurratti galus carraa qabnu hunda fayyadamnee taphattoonni koos humnaa fi ga'umsa qaban kennanii barichaan injifannoo jalqabaa gonfanneerra. Isaan Adaamaa Soyyum Kabbadaa qabxii 3 argannetu nu harkaa bahee jechuun goolii 2 daqiiqaa 5 keessatti kilaba isaanii irratti galeen gaabbii qaban ibsanii jiru. Taphichi bareedaa ture garuu qabxiin galmaa'e kan nu gammachiisu miti. Boqonnaa dura haala yaanneen hin taphanne darbees dhiibbaa qaba ture. Boqonnaa deebii garuu goolii galchuun dursa qabanneerra. Goolii yoo galchite iddoo hundatti xiyyeeffannoo kennuu qabda. Gooliin nurratti galee xiyyeeffannoo dhabuudhaan sunis isaaniif miira kaka'umsaa uumeera. Nuti jeeqamnee goolii dabalataa galchanii nu injifatanii. Qabxii 3 harka keenya turetu nu harkaa bahe. Jaaffaa liigichaa kanaan morkiin kilaboota marsaa jalqabaan Hawaasaa turan Buna Sidaamaa fi Maqalee Sabaa Indartaa Istaadiyeemii Finfinneetti waliin morkachiisee goolii malee xumurame. Taphoota hanga torbee shanaffaa Hawaasaatti taphateen 4 injifachuun tokkoon qixa bahee gubbee liigichaa irra taa'uun gara Finfinnee kan imale Bunni Sidaamaa tapha boqonnaa duraan dhiibbaa uumuun morkachaa ture. Tapha boqonnaa deebiin garuu Maqalee Sabaa Indartaan fooyyee ta'uun dhiyaatee caalmaa fudhachuun barichaan injifannoo jalqabaa argachuuf morkate. 74 gaba Maqalee Sabaa Indartaan Zarasannaay Biraanuu balleessaa raawwateen kaardii akeekkachiisa lamaan dirree dhaabahuun Bunni Sidaamaa caalmaa taphattoota qabachuun taphatus taphichi goolii osoo hin keessummeessin goolabame. Jaamboodaa OBN waliin turtii kan taasisan leenjisaan Buna Sidaamaa Yaareed Gammachuu morkataan kennaa fooyyee ta'uun dhiyaatus tapha hawwataa taphanne jedhu. ያንን ቡድን አግኝተነዋል። Tapha gaarii taphanne gareen Maqalee Sabaa Indartaa ittisa irratti waan baay'ee fooyyessanii dhufan. Ta'us nuti kubbaa qabannee caalmaa taphaa qabaachuun gara garee faallaatti ariitiidhaan deemaa turre. Akka yaannitti kubbaa to'annee ce'umsa ariitii qabuun gara duraatti akka hin deemneef ammoo dirree irratti kanarraa qabxii tokko arganneerra. Kun gaariidha. Taphoota gara fuulduraatiin of fooyyessuuf ni hojjanna. Diimaadhaan booda eettisuun morkannee milkoofneerra kan jedhan ammoo leenjisaa Maqalee Sabaa Indartaa Keetaachoo Daawit. የቁጥር ብልጫው እነሱ እንዳይወስዱብን Tapha kanaan jalqabarraa gareen faallaa ariitiidhaan gara daangaa dirree keenya akka seenan dogongora uumneen karaa banaa fi turre. Kubbaa qabatanii taphachuu irrattis nurra fooyyeen Buna Sidaamaati. Yeroo boqonnaa rakkoo kana furuu akka qabnu mari'annee gara dirree deebine. Rakkoo sanas hanga tokko furuuf yaalleerra. Boodarra kaardii diimaa argachuu keenyaan Bunni Sidaamaa caalmaa baay'ina namaa waan nurratti qabaniif ittisuun dirqama nutti ta'e. Ittisnees itti milkoofnee taphicha irraa qabxii tokko arganneerra. Taphoonni torbee jaaffaa CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kunneen Hawaasatti Bunni Itoophiyaa Madeen Qidduus Giyoorgis Sadiyaa Hosaanaa Istaadiyeemii Finfinneetti ammoo walwaaloon Hawaasaa Walaayittaa Diichaan Baankii Daldala Itoophiyaa waliin taphatu.